Baay'inni wal'aanamtoota dhibee kalee dabaluu wajjin wal qabatee gareen investimentii Midrook deeggarsa maashina wal'aansa dhibee kaleef ooluu fi sonaawwan wal'aansa dhibichaaf gargaaran adda addaa hospitaala waliigalaa ispeeshalaayizidii Minilikiif dhiyeessuuf biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee fi dhaabbata tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteesseera. Sagantaa waliigaltee kanarratti argamuun miidiyaaleef ibsa kan kennan Daayiriktarri dhimma hawaasummaa fi koominikeeshinii dhaabbata garee investimentii Midrook Ambaasaaddar Alii Suleemaan gareen investimentii Midrook waliigalteen deeggarsa maashina wal'aansa dhibee kalee fi sonaawwan wal'aansa dhibichaaf gargaaran adda addaa hospitaala waliigalaa ispeeshalaayizidii Minilikiif taasisuuf waliigale kun lammiilee Itoophiyaa sababa dhukkuba kaleetiin baasii guddaaf saaxilamuun rakkachaa jiran gargaaruu irratti kan fuulleeffatedha jedhaniiru. ኩላሊት ህመም የኩላሊት ፌለሪቲ ምን ያህል ማህበረሰቡን በመጨረሻ ዘመናቸው ምን ያህል Biyya keenya keessatti dhibeen kalee hawaasa keenya akka isaan hubaa jiru hubachuun barbaachisaadha. Baasiin wal'aansa dhibee kalee ulfaataadha. Lammiin keenya rakkoo wal'aansaa dhukkuba kalee dandeettii dhuunfaa isaatiin bahachuu waan hin dandeenyeef gareen investimentii Midrook rakkoo kana hubatee hanga danda'ame gargaaruuf maashina 10 fi sona isaa kan ji'a 6 waliigalaan bituuf waliigaleera. Inni kun lammiilee 180f tajaajila kenna. Lammiilee dhukkuba kaleetiin qormaata jireenyaa ulfaataa keessatti argaman deeggaruuf dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaa biyyattii irratti hirmaachuu akka qabanis Ambaasaaddar Alii Suleemaan ibsaniiru. አሁንም ቢሆን በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ብቻ የሚሸፈን አይደለም። ዜጎች ወገኖቻችን ይሄን በማጣት መኖር wal'aanamtoota dhibee kalee deeggaruuf humna dhaabbata Midrookiin qofaa kan danda'amu miti. Kanaaf lammiileen keenya osoo jiraachuu danda'anii fi barbaadaniis lubbuu isaanii dhabaa jiran deeggaruuf dhaabbilee fi qaamoleen hundi qooda mataa isaanii bahachuu qabu. Hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa gama isaaniitiin damee fayyaa magaalattii jajjabeessuuf deeggarsa meeshaalee wal'aansa dhukkuba kaleef oolanii fi sonaawwan dhibicha wal'aanuuf gargaaran dhaabbanni Midrook hospitaala waliigalaa ispeeshalaayizidii Minilikiif taasisaa jiruuf galateeffatanii deeggarsichi lammiilee dhukkuba kaleetiin rakkachaa jiraniif carraa guddaa ta'uu dubbataniiru. ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ሁሌም ከከተማ አስተዳደሩ በልማት ስራዎች ጎን የሚቆም ትልቅ ድርጅት ነው። Dhaabbanni garee investimentii Midrook yeroo hunda hojiilee misoomaa bulchiinsi magaalichaa hojjetu cina dhaabbachuun dhaabbata guddaa deeggarsa taasisaa jiru. Har'as hojii guddummaa isaa agarsiisu gama lubbuu dhala namaa baraaruutiin deeggarsa taasisaa jira. Hojiin isaa kun dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaaf fakkeenya guddaa kan ta'udha jedheen amana. Deeggarsi meeshaalee waliigalaa wal'aansa dhibee kaleef tajaajilan Midrook taasise kunis namoota dhibee kaleetiin rakkachaa jiraniif misiraachoo gaariidha jedheen fudhama. Dhaabbanni tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa gama isaatiin qoricha wal'aansa kaleef oolu yeroo gabaabaa keessatti bittaan isaa akka raawwatamu taasisuuf itti gaafatamummaa isaa kan bahatu ta'u Daayiriktarri itti aanaa dhaabbatichaa obbo Selemoon Nugusee eeraniiru. Deeggarsi gareen investimentii Midrook taasise kun wal'aanamtoota dhibee kalee 180 fayyadamaa kan taasisuu fi waggoota 3 tajaajila ni kenna jedhameera.